barnoonni baay'ee gahee guddaa taphata. Shaggar jennee yoo jalqabnu smart city jennee jalqabnu. Shaggar jennee yoo jalqabnu digital city ijaarraa jennee digital city ijaarraa jennee jalqabne. Shaggar jennee yoo jalqabnu magaalaa biyya keenya keessa kan hin jiraanne ijaaruu barbaanna jennee jalqabne jechuudha. Kanaafuu kana keessatti gaheen barnootaa maal akka ta'e hin beektu jechuudha. Barnoonni baay'ee barbaachisaa. Beekamu magaalaan Shaggar magaalaa diinagdee magaalaa smart taate teekinooloojii fayyadamuu dandeessu uumuudhaaf koomitimentii mootummaa naannoo Oromiyaa qabuun magaalaa hundaa'e smart education for smart city dubbisuuf yookaan immoo amma waan isaanitti ulfaate easily argachuu akka isaan danda'ani barattoonni kun nutti himu jechuudha. Waan amma wantoota daftara kan danda'u mootummaadha, yuunifoormii kan danda'u mootummaadha, nyaata qursii misaa kan nyaachisu mootummaadha. So maatiin maaltu isarraa eegama? Barataa isaa ganama sa'a tokko walakkaa kaasee manatti ergu. Kun immoo maatiifis boqonnaa gaariidha. Nuufis boqonnaa gaariidha baay'ee. Manneen barnoota bu'uura boruu magaalaa Shaggar keessatti maal fakkaatu kan jedhu ilaalle. Manneen barnoota bu'uura boruu magaalaa Shaggar keessatti jiran baay'een isaanii lakkoofsaan xiqqaa kan ta'an, kan mootummaa xiqqaa kan ta'an fi kan of danda'an akka hin jirre kanarraa kaanee inisheetivii mootummaan qabatee kana milkeessuudhaaf ciichinee hojjenne jechuudha. Shaggar erga hundaa'ee booda bara 2015tti bu'uura boruu 43 sosochii hawaasaa uumuudhaan ijaarree xumuruu dandeenya jechuudha. Hundeeffama Shaggar booda. Dabalataan manneen barnoota bu'uura boruu magaalota duraanii keessatti rakkoo bulchiinsa gaarii ta'anii jalqabamanii dhaabbatanii turan akka xumuramuu danda'an gochuun danda'ame jechuudha. Bara kanatti immoo 73 jalqabsiifnee waliigala manneen barnoota bu'uura boruu 116 ta'an jalqabsiisuu dandeenyeerra. Jalqabsiisuu qofatu hin ta'in xumurree daa'imman keessatti akka barachuu danda'an taasifameera. Sababni manneen barnoota bu'uura boruu irratti xiyyeeffannuuf inni jalqabaa bu'aa inni qabu. Waan qoranneef jechuudha. Daa'imman bu'uura boruu irratti hojjechuun caba barnoota keessa jiru rakkoo qulqullina barnootaa hiikuu keessatti iddoo guddaa qaba. Tokko walgitiinsa mirkaneessa. Keessattuu garaagarummaa hiyyeessaa fi dureessa gidduu jiru. Namni humna qabu, namni qabeenya qabu. Daa'imman isaa mana barumsa dhuunfaa keessatti barsiisa. Magaaluma keessatti immoo namni humna hin qabne carraa barnootaa dhaba jechuudha. So garaagarummaa jiru kana dhiphisee daa'imman gara mana barumsaatti akka dhufuu danda'an gochuu keessatti iddoo guddaa qaba waan ta'eef manneen barnoota bu'uura boruu ijaaruun manneen barnoota bu'uura boruu Shaggar irratti ijaaruun bu'aan inni qabu daa'imman duudhaa isaanii, afaan isaanii, safuu fi ogummaa shaakalanii guddatan uumuu keessatti iddoo guddaadha kan inni qabu jechuudha. Shaggar irratti daa'ima duudhaasaa, daa'ima safuu beeku, daa'ima dhaloota boruu ta'ee guddatu uumuun barbaachisaa waan ta'eef manneen barnoota bu'uura boruu irratti xiyyeeffannoo olaanaa sababni kennineef kana jechuudha. Sagantaa nyaata barattootaati. Sagantaa nyaata barattootaa waggoottan yeroo Shaggar hundaa'u 64 irra ture. Hundeeffama Shaggar irratti jechuudha. Amma bara darbees bara kanas 100% nyaachisuu dandeenyeerra. Tokkoffaa magaalaa Finfinnee wajjin qindaa'uudhaan, lammaffaa abbootii qabeenyaa sosochoosuudhaan, busaa gonofaa wajjin qindaa'uudhaan,
hawaasni hundi qooda akka fudhachuu danda'u taasisuudhaan dhaabbilee miti mootummaa kanarratti hojjetan hojii kanarratti akka hirmaatan taasisuudhaan daa'imman mana barumsaa dhufan akka sagantaa nyaataa fayyadamaa ta'uu danda'an godhameera jechuudha. Maqaan koo Soonaan Tasfaayee jedhama. Kutaa torbaffaa aan baradha. Akkuma beektanii mana barumsaa kanatti nyaati jalqabameera. Nyaati isaas akka ariifiitti deemaa jira. Nyaatni guyyaa guyyaatti fudhannu ijoollee baay'ee gargaara. Akka nuuni kutaa keessatti ijoolleen baay'ee mana nyaata nyaatanii dhufanii akkasitti dhufanii immoo nyaata nyaatanii kilaasii keessatti umugnee godhaanii kilaasii keessatti sirriitti baratu. Manatti galanis dabtarris manatti laatama. Kanaafuu hundumtuu akka xuruutti deemaa jira. Zara Jamalan jedhama. Kutaa 8ffaadhaan baradha. Akkuma isin jettan kanuma nyaanni baay'ee gaariidhaan bakka dabalataanis maatii kootis hin rakkatanu faayidaa baay'ee nu kennaa jira. Tokkoffaan daddafnee nyaannee nyaata kana fayyadamneen booda qo'annaa eegi qo'anneen booda immoo bakka hin barannaas tanuma jechuun barbaaditi. Nyaanni baay'ee gaariidha. Egaa bara barumsaa kana seenii waggaa lammaffaan qabadhee jira. Nyaanis ani akka kootti asii yeroo nyaata nyaadhu anis nyaata fudhadheen dhufu manas nyaadheen dhufu asumatti dhufee nyaadha. Akkuma ijoollee warra kaanii anis isaanuma duukaa nyaadha. Anaaf waan yeroo durii asii nyaatiin kennamu ture asii. Qulqullinni isaa baay'ee namatti tola. Nyaannis guyyaa wixataa buddeena fa'aa namni nyaannaa sun baay'ee namatti tola. Guyyaa wal fakkaataa nyaannu jiru. Amma fakkeenyaaf guyyaa roobiif jimaata ruuzii nyaannaa baay'ee mi'aawa sun sama. Maal kennamuu isaa immoo asii dabtarii fi yuunifoomii kennamuu isaa immoo maatiin koo sin rakkatanii ani sin rakkadhu asumaa fudhannee asumatti fayyadamnee asumatti nyaanna kanan jechuu barbaade. Lammaffaan barsiisota jechuudha. Bara kana kan jalqabne amma barsiisaa 57 ta'u nyaachisuu jalqabneerra jechuudha. Sagantaan nyaataa bu'aan inni qabu nyaata nyaachisuu qofaaf osoo hin ta'in barnoota irratti jijjiirama akka fidu waan qorannee harkaa qabnuuf jechuudha. Hirmaannaa barataa dabaleera. Tasgabbii mana barumsaa keessatti uumeera. Keessattuu barnoota irratti jijjiirama guddaadha kan inni fide. Haftee hir'iseera. Harcaatii barataa jiru baay'ee xiqqeesseera. Barfannaa wajjin wal qabatee rakkoowwan jiran hir'iseera. Manni barnoota tasgabbii akka qabaatu gochuu keessatti iddoo guddaadha kan inni qabu. Darbee immoo qorannoo addaa yoo barbaades niwutirishinii irratti yookaan sirna nyaataa fooyyessuu keessatti iddoo guddaadha kan inni qabu. Carraa hojii uumeera waldaalee nyaata qopheessaniif dinagdee keessattis gahee isaa sagantaa taphachaa jiru. Sagantaan kun baay'ee milkaa'aa kan ta'e kan shaggar ittiin milkaa'e jennee fudhachuu dandeenya. Milkaa'ina isaa amma kan shaggar adda kan isa taasisu daa'imman keejii irraa kaasee hamma kutaa 8 nyaachisa. Daa'imman Oromiyaa keessatti kan nyaachifamu keejii irraa kaasee hamma kutaa 4ti. Nu biratti garuu keejii irraa kaasee yookaan barattoota sadarkaa tokkoffaan duraa irraa kaasee hamma kutaa 8 nyaachisaa jirra. Bu'aan isaa gaafa hawaasa mariisifnu, gaafa uummata wajjin mari'annu baay'ee milkaa'aa akka ta'e kan qoranne jechuudha. Kan biraa meeshaalee barnootaa dhiyeessuu, yuunifoormii barattootaaf guutuu, tajaajila lammummaatiin milkaa'inoonni jiran iddoo guddaadha kan qabani. Inni kun immoo sirna ijaaruu keessattis gahee isaa taphateera. Hojii guddaa jennee fudhannu keessaa tokko kana jechuudha. Kan biraa barnoota keenya smaart goona yoo jennu akkaataan inni smaart itti gochuu dandeenyu manneen barnootaa smaart ta'an uumuudhaan. Kanaaf immoo moodel iskuulii, speeshal iskuulii jennee hojiin qabanne jira. Dabalatan diijitaal laayibirarii irratti hojiin hojjenne hojii baay'ee successful ta'e ilaalleerra jalqabbii gaarii qabna jennee jechuudha. Diijitaal laayibirarii keessatti teeknooloojiin barnoota keenya akka deeggaru. Qulqullina barnoota milkeessuu keessatti teeknooloojiin
positive impact qaba. Barnoota dareetti barataman qabatamaatti ilaaluudhaa fi kompiitara akkaataa itti fayyadamuu danda'ani, kompiitara keessa seenanii waan itti fayyadamuu danda'ani, akkaataa ittiin ilaaluu danda'anii fi jalqaba eessaa ka'a kutaa ICT laabii ka'a. Fakkeenyaaf barataan amma kutaa ICT laabiitti yoo jalqaba hin fayyadamne intarneetii galee fayyadamuu hin danda'u. Intarneetiin kutaan intarneetii yookaan dijitaalii kun kan inni itti fayyadamuu danda'amu yoo maal baratan jechuudha. Yoo waa'ee kompiitaraa haardweerii irraa kaasanii sooftiweerii irraa kaasanii kutaa laabii kanatti hin baranne taanaan achi seenanii fayyadamuu hin danda'an. Kanaaf amma kutaan 9 amma bal'inaanii carraa jalqabaa kan nuyi kenninuuf kutaa 12. Sababiin isaa gajjallaatti godaa irraa kaasanii beekumsi isaan waa'ee kompiitaraa haardweerii irratti qaban, sooftiweerii irratti qaban xiqqaa waan ta'eef jalqaba kutaa 9 kutaa ICT ruumii kanatti gargaaramanii sooftiweeriis akkamitti fayyadamu, Google illee akkamitti godhanii akka fayyadamuu danda'anii, YouTube akkamitti fayyadamuu akka danda'anii, Word adda addaa yookaan immoo internetii explorerii adda addaa akkamitti gargaaramuu akka danda'anii qabiyyee barnootaa keessas jira. Isa keessatti ni baratu, barsiisaanis achitti ni deeggara. Erga easily isatti fayyadamanii immoo gara kutaa internetaa kanaatti gaafa dhufan waan internetii irraa fayyadaman gargaaramanii kutaa giddu gala dijitaalaa kanaatti fayyadamanii barnoota isaanii ni cimsatu jechuudha. Innis baay'ee murteessaadha. Haa ta'u garuu akkuma isin argitan kompiitaroota kana sammanuu maal goone inni jalqabaa waa lamarratti hojjechuu gaafata. Tokko bu'uuraalee misoomaa isaa babal'isuudha. Bu'uuraalee misoomaa babal'isuu jechuun kompiitaroota guutuu, kompiitara laabiin akka jiraatu gochuu, diijitaal laayibrariin akka jiraatu gochuu wajjin wal qabatee jalqabbii gaarii qabnaa. Kuni qulqullina barnootaa irratti jijjiirama fida. Qulqullina barnootaa jijjiirama fida yoo jennu barataan akka itti fayyadamu gochuudhaan kitaabbilee achi keessatti feenee barataan akka fayyadamu taasisuudha. Lammaffaan immoo erga bu'uuraalee misoomaa babal'ifnee booda fankishinaalitii isaa wajjin dhimmoota wal qabatan, fakkeenyaaf intarneetii akka qabaatu gochuudhaan barataan intarneetii Google godhee kitaabilee wabii gara biraa dubbisee fayyadamaa akka ta'uu danda'u gochuu wajjin wal qabatee kan jiru sochii gaariitu jira, jalqabbiitu jira, jalqabbiin jiru gaarii. Dijitaal keebilii dijitaal kanarraati kan nu argachaa jirru, barnoota gahaallee argachaa jirra. Barsiisonni keenya kan nu barsiisaniin ala kan nuti argannudha. Fakkeenyaaf itoo dhufnee amma intini jennee mallee jechuudha. Barsiisonni kan nuun galle illee kan dareetti nuun galle asitti dhufneetu viidiyootiin ilaallee barachuu hin dandeenya. Daawulood goonnis immoo kitaabaas immoo waan adda addaa irraa fudhanneetu filaashii keenyaan fudhannee illee manatti illee silkii keenyaan fayyadamuu hin dandeenya. Manni barumsaa keenya karaa kanallee nu gargaaraa jijjiiruumi. Akka nu fayyadamnu illee saatii barbaannetti akka dhufnee fayyadamnu nu gorsaas jirus. Isaanis akkaataa ittiin fayyadamnu illee nu barsiisaa jirus. Kompiitara baay'inaan kan nu fayyadamnu faayidaan isaa kana natti fakkaata. Kutaa laabiiti yookaan immoo kutaa itti barataanii ICT kana qabatamaatti itti baratudha. Akkuma beekamu gosi barnoota kanaa tiyoorii qaba akkasumas immoo piraaktisii qaba. Yeroo piraaktisaatti barsiisnu barataa iddoo kana finnaa jechuudha. Iddoo kana finnee barataan sirriitti kutaa 9 kaasee mana barumsaa kana keessa jiru barsiisota jiraniin qabatamaatti jechuudha. Iddoo kanatti dhufeetu barataa jechuudha. Iddoo kanatti barataa. Akkuma argitan har'a guyyaa qormaataa waan ta'eef malee iskeejaliin yeroo ICTdhaaf bahu barattoonni kompiitara 32 qabna. Kutaa tokko keessa barataan amma nuyi jirru immoo barataa naannaa 60ti. Barataa 2 keessummeessinaa jechuudha. Barataa 2 keessummeessinaa. ICT'n immoo torbanitti kutaa 9 kaasee amma kutaa 12tti barataan pireedii 2 barata. Pireedii 2 hundumtuu gaamma yerootti piraaktisii barsiisuu eegalleedha jechuudha. Kanaaf barattoota dhufnee asitti barsiisnaa jechuudha. Barnoota ICT qabatamaa gochuudhaaf kan isaan itti barachuu qaban tokko iddoo kanatti baratu jechuudha. Iddoon kun iddoo piraaktisisiin itti baratamudha jechuudha. Kutaa 9 kaasee hamma kutaa 12tti jechuudha. Kutaan kun akkuma isin argaa jirtanii akkuma isin amma ilaalaa jirtan kompiitaroonni as keessa jiran kun immoo kan mootummaan nu deeggaree jechuudha. Karaa mana barumsaa kan nuuf kenname kan qindaa'ee wanti hundumtuu isaa ta'ee jirudha jechuudha.